madaala si galee qonnaa ofiitiin nama safara malee kiiloo ati qabduu fi kiiloo uummata bira qabduun namni nama madaalu hin jiru si galee ani hawwiin na ulfeessite na xiqqeessite na kennatte dhiiste wanti naa dabalu wanti narraa hir'atu tokkollee hin jiru ammoo kabajaa uummataatiif maa cadhise uummanni koo jedhan seenne dubban haqa barbaaddanillee taanaan ammoo bifa kanaan ijoollee kanaa jaarsummaan haa xumuramuufi yoo milkiin dide sodaata karraan qabnu nu milkiin nun gurshu nun bulchu siigale milkiin haqa mucayyoo kennuu dide waan haganaa arge yoo kana jedhu jaarsummaa warra as taa'u kanaani waan haganaa irratti agarree waan haganaa haqni mucattii kanaa biratti hafee dhoorgate yoo jenne wanti milkii sodaatan takka illee hin jiru yoo mucattii illee didde warri jaarsarraa bakka mucattii irraa bakka bu'ee deemu warra akka Muniirfaati warra akka Hasanfaati hin jiran jaarsonni mucattii illee jaarsota san waliin dubbatanii mucayyoo illee didde yoo jedhe jaarsifii danda'u mucattiin qabata dadhabu ammooyyuu uummatattiin gadi ba'a kanu jenne illee kana siigalee amma mataa dubbiiti an irra deebee an hawwiin nu kennatteef dhiiste wanti na aarsu tokkollee hin jiru sababni illee an karaa dubbiin gara deemtu waan beekee fi waan hubadhee waan argeef kaleessallee harka duuba qabadde an akka seenu kana godhe dhugaa rabbi nu haa dubbisu ummata ebalu faatih hojjedhaa turee fi kabajaa sii qabuuf nasriin faatih hidhatanii dhokatanii taa'aaran jennaan anillee nama dhokataa miti tiktookiin kiyyallee dhokataa miti aslii wanti na dhosse hin jiru as jala taa'ee kabajaan dhageeffataa jira siin jedhe waan an hagarraa carriseef ammoo deebiin harkaaf harkatti asumatti deebi'ee jechaadha siigalee walumaa galatti yaada kiyya yoo goolabuuf waan atamma jetteen yoo danda'ame dubbiin ijoollee tanaallee ka dhumattu ummanni Oromollee xiqqaa guddaallee ni beeka miidiyaa irratti miti lafarratti dhumattiiti akka yaada kiyyaati kun ka dhumattuuf dhibbarraa dhibbatti ijoollee tanaa dubbiin jaraa lafarratti dhumattiifi yoo danda'an innillee isiilleen jaarsa kennatanii atillee eega jalqabarraa waan kana itti xaartee haga gaafa wanti kun goolabamuutitti guruppii ofii keetii kiriiti godhiitiin waan kana jalqaba haga xumuraatti keessatti hordofiif warra miidiyaa warra ajandaa suusii qabu kanaallee ammoo gaafa waan kana goolabde manuma kan kee kana bani nama 10,000 kana fidii fi maarree dubbii ijoollee tanaa xumurree irreega jaraa haganadhaa irraa fuunee fi hagana bira hafe hawwiillee hagana fuune milkii irraallee hagana fuune jedhi warra miidiyaa kanallee gurra buusi maaliif isaanillee gurra toosisa waan ta'eef jecha waan dhagahuu barbaadan siigalee waan itti faajanillee waan ta'eef akka kana yoo goote maal sitti fakkaata yaada jedhu kenna ani fitadhee jira obboleettii xiyya hawwii osoo asirraa gad hin bu'in afoo inaalillee hangama kiyya. Abdi mute godhee jira. Anillee asirratti waan tokko dubbachuu barbaada beektaa silkiin kootillee akka carraa chaarjera fixachuuf deema. Akkuma Naasir jedhe yoo dubbiin isaanii akka dhugaatiin isaaniif haalaan lama yoo barbaadde mucattiin kun warra Dubaayititti yoo kennattu Naasir yookiin kiyya yookaan komeestoo osoo hin taane hayyoota baay'eetu jira nutti haa kennattu ni laallaa fi ni xumurraa fi isinillee itti manne yoo lakkii kanaa miti jette isinummaa warra sooshaal miidiyaa asumarratti xumuraa fi kanuma dubbiin. Abdi eenna badde? Asli asira difama. Ayla takkatti akkana goona jala. Dubbii qabaabda. Mucattii waan takka qofa gaafanna. Gurbaallee gaafanna gurbaa waan natti fakkaata. Mucattii waan tokko qofa gaafanna. Mucattii. Ayye. Mee warra Dubaay keessaa hin kennadhu yoo jechaan ka jiraattu taate. Jaarsa Dubaay keessaa jaarsummaa hin kennadhu. Kennadheenaa haadhaadhanii natti naa deebi'anii jechaa hin qabu yoo ka jettu taate. Nama bakka buufattu. Dubbii tana yeroo muraasaafillee haa taatu guyyaa takkaafi gadi bu'anii ilaalanii oliin haa deebi'anii ati jaarsa ebaluun bakka buufadhe jedhiiti eenyuun bakka buufatta waan kana dubbadhu yoo kana taate malee dubbiin tun nu qaqaa jirti akka malee nu hidhaa jirti hidhama guddaa keessa seenaa jirra waan tana eenyuun bakka buufattee gadi buunee si ilaallee sitti hin deebine yoo akkas hin taane ta'e ammootu ammallee waluma qaquu ta'aa jira hawwiitiyya mee akkam jettaati waan kana. Hawwee maal jettaati achi haasaa dhiisi waan abdiin jedhu kana achirraa muneeru siifalee hawwiiti. Hawwi
Dubaay jiru dhageette kun dubbii lafarratti ilaallee waan argine isinitti deebina. Ilaalla mucattillee naguma aarte aguma dhugaa qabdi aguma aarte nu komatte. Afoo inaanillaahi ilaalla fi jedhaa jiran kun ijoolleen Dubaay. Ati maal jedha? Hedduullee isin dadhabsiiseera, hedduullee isin taasiseera, hunda keessanuu dhiifama narraa ta'aati rakkotu nama rakkadhee isinitti dubbii. Amma kiyya dubbii jechuun an fidee ijoollee Dubaayitti ittiin kennadhu. Isinii galee fidee ijoollee Dubaayitti ittiin kennadhu. Ani amma dide dubbii tiyyallee argeera, haqa tiyyallee argeera, milkiin illee kakachuu dide quraananii kakadha ilmoo tiyya hin kakadhu naan jedheera. Dubbii tiyya lafatti hin buufadhu asuma Oromoon nallee hin gargaarinaati. Nattu faana eebbisaa ganna dhiisaa. Nattu faatina eebbisaa ganna dhiisaa. Haqa kiyya hoo rabbi milkii irraa kutee guyyaa wayii ol baasee uummata Oromoo afoo akka arrakkadhee dhaabadde rakkisee isa haa dhaabsisu. Kan fidu. Nan gargaarina Oromoon illee nama eebbisaa dadhabsisu. Asli na ergi takkatti. Dubbadhu. Munir kiyya obsime obsus. Hawwi takkatti waan si gaafadhu qabaanini. Na eebbisaa ganna dhiisaa jechaan sirnaan baate miti. Sirnoomaaf namoomaaf kabaja arsoomaatiif as gubbaa teennee qaqabaa jirra malee siiqecha qaqamaa jirra malee hojii dhabneetiif miti. Namni tokko gaafa nama dura dhaabatu nama dura taa'u dhugaa namaa arguufillee dhugaa namaa bakka itti dhabde fuudhuufillee jaarsi akka itti ilaallatuun qaba bakka itti ilaallatu qaba. Haala sanaan akkamiin ilaalladhee dhugaa tanteesii arga jechaa bakka kana taa'aa jira. Akki akkanatti eenyu kun yoo dhugaa tante nu argisiisuun kan nutti ulfaatu taate. Damee ati matturraa akkaataa kanaan argachuu yoo kan nutti ulfaatu taate haala kamiin argadha jechaa si gaafataa jira. Sirna si gaafadhe anin. Sirna si gaafadhe kanaan bifa kanaan naa laala. Hoodhaa jaarsa kana jettee jirti hawwiin as keessa. Neetworkii baasuun ol. Kanaaf bifa saniin jaarsa lafa kaayatteetiin jaarsi sun waan laale waan arge fuudhee asiin ittiin deebi'a malee lakki si eebbisee sii dhabe jedhee si eebbiseera jedhee asitti murteessee waa isinii qajeelchuu abdii hangabaabduu isa kan takka waa isinii qajeelchuu. Nu gargaaru la lakki dhiibataan jiru maal dhiibadha bakkee waan ta'an illatu argaarta randibiniitiin. Amma waan tokko isinii haa gabaabsan. Munir ne afaan yaa qofadhu. Munir carraa kennee fi sakandii takkitti bichaa waa jedhu. Nu maarri waa isinii haa goonu asli laal Munir jedhu mee Muniroo takkitti abdii ukkubeeti asliidha. Muniri mucayyoo keessaan qabadhaatiin bilcheeffadha fida akka jaarsa Oromootitti. Nu ammoo akka warra Dubaayitti yoo gurbaan kun waan isin jettan kan dhiiru taate akka herreegamee isarra bahe yoo ka baasuu didu taate warra Dubaay keessa jiru sheekaa fi gurguddaa Dubaay isinii dubbisne namni kun waan jaarsi jedhe dide haqa namaa waan isatti argan ofirraa baasuu dide qabaa irraa fuudha waan jaarsi Oromoo jedhe kana kennisiisa jennee qabnee milkii maaliif biyya kana keessa jira tumnullee dhaannullee humna Oromootii ol hin jiru Oromoo biyya Imaaraatiitii ol hin jiru. Gabaan abbaa feetee biyya kana keessa jiraate hattullee hattummaa isaa itti manii biraa galan malee namni jabaatee namaa ol ta'e hin jiru. Kana kagoonuuf ammoo dhugama isinitti himan. Eenyullee namni waa nama gurshuuf nama bulchu hin jiru. Kana kagoonuuf ammoo ajandaan kun uummata Oromoo irraallee haa gabaabbatuuf isinii warra itti xaartan kunillee firii ifaajii keessanii haa argitaniin malee mucattii sana biratti ammoo warra diqqeeffame warra arrabsan. Akka biyyaatitti arrabsamne akka biyyaatitti xiqqeeffame. Nasri takkatti waan sirraa asirratti jechaadha. Narraa diddaa narraa dhaggeeffadhaa nagoo labsiis jalqaba jechaadha. Walumaa galatti milkii qaba gaafa isin nuu fidaa jettan warri as jiru kunillee bakka Shee Ahmad jiru bakka anillee jirutti waan isin irra argitaniin gurbaa kana tumneetoo haa taatu lolaanoo haa taatu tolaanoo haa taatu waan isin jaarsitti argitan gurra qabne irraa isinii fuuna. Nasri takkasitti qaba. Takkasirraa fuudhu qaba. Asri ilaalan mee obboleessu. Asrii fi Muniirii fi Abdiini
mucattii gadi buusaatii waan fuutan irraa fuudhaatii sirna jiru irraa fuudhaa nutti hin deebi'aa tagama kanaa nu hin dandeennaa jetta. Amma murtii san kaa'uun duratti ebaluun filadha jechaa mucattii irraa waa adda baafachuun barbaachisa. Jaarsa ebalu bakka naa bu'ee naa haalaalu dhugaati jetana ebaluun bakka buufadhe ebaluun ergadhe lakki abdii miti asli miti muniirii miti nasrii bakka buufadhe jechuu dandeetti. Argiteerta wanni mucattiin tun akka gadi hin buune yoo gabbuuse illee olaa deebitu jedhuuf tanaaf. Lakki nuun barbaadu jecha akkuma amma kana falmattee didaa jirtu diduu dandeetti. Yoo isiin dirra qajeelteetiin kun numaarri dubbii dhiyeessi kennadhe argamte hoodhu naan jedha dhabamtee si eebbifne naan jedha jecha mucattiin dhugaa dubbii tan ummata kennatte achirra dhaabatee ummanni ilaala. Ammallee gama milkiitiin illee isin bakka buutanii milkii bakka buuneerra jecha yoo milkiin isin laakkayate lakki an isinii miti nama biraa laakkayadha haa jedhu milkiin achirra dhaabbatanii milkiifillee isin kennani nama milkii laakkayate fuudhanii bakka buusan mucattii ol nuu deebisaa yoo ka danda'amu taate. Nu akka warra Dubaayiititti jaarsa taane nu akka warra Dubaayiititti jaarsa taane dubbanna malee milkiin bakka nu buufatee hin dubbannu akka warra Dubaayii jiraatutti dubbanna malee jaarsa milkii taane hin dubbannu. Amma Nasriin faanti Akka warra Dubaayii dubbanna malee jaarsa milkii taane hin dubbannu. yaa karaa nu barbaadu dhufe karaa masirriiti. Hawwii fidii munii. Okay, Dr. Plan. Ati duraan dubbatti. Ani dubbite mitiyoon ma rakkoon hin jiru waa'ee mitiyoo bakka mitiyoo bayeetu dubbatti confidence rakkoon hin jiru. Garuu waan tokko jira. Gama kiyyarraayis waan ati dubbattees. Amma nama kuma kudhanii jira. Mitiyoo tana carraa lama dhorke. Akka atis jettee jirta. Ani yaada uummata keessaa yaada keetiin naati. Nasrii reefu hin turre dhiifama. Dubbii akkanuma dhufeeti lola seenee. Tokkoffaa sheegaammat nuti lafatti hin fudhannu je. Waan sheegaamatti dhiyaate akkamii fudhatteedha tokkoffaan kan. Lammaffaa waan Nasriin jee jira. Nasrii wanni jee warri manguddummaa fudhattan maaliin nuti deebitaniidha. Maaliin nuti deebitanii. Namni kun adda facaanaan lamadan harkan. Isinummaan Nasriin faan sheegaammat faan yoo inni gadi duutee mitiyoo tana ni gargaarsistanii. Amma duraas isinii kan ni jireen jirra. Achumaan dubbiin kotte. Eega lafa kotte jechuudha. Mitiyoon kun dhibba sadii hojii waliin dhaabbiidha. Nasriin jedhe yoo inni waa irraa Asuun jiru as jira malee. Injiru kuban qabu eessaniif isin jaa. Amma Sii deebisaa. yoo wanta fudhattan yoo ka fudhattan taata Nasrii fi Sheek Ahmad kunoo wanti nu dide mana keetiin bantee nu gargaarsista. Yoo jenne sitti kannin inni fitan akkasitti lakki yoo hojjettu taate asitti waan inni jiru carraa guyyaa sadii kannineef Hawwii gootu deebi. nuuf hin kakanne natu fursiisika. Kanaaf hawaasni Oromoo kun yoo kabaju ta'e nama dila kana kabaju yoo ta'e warra gastii kabaju yoo ta'e nuuf haa kakatu kara gargaarsa haa ta'e. Si haa deebisu gaafii ati na gaafatte. Gaafii na gaafatte si haa deebisu. Xumuraan jirtu. Gaafii gabaabsii si deebisa gaafii na gaafatte. Ni gabaabsa. Gaafiin gaafadha. Okay, gaafiin gaafadha. Gaafii feete na gaafadha. Nasrii sitti kannina. Yoo Nasrii hojii waliin galle mitiyoo tana ni gargaarsista. Itti gaafatamummaa fudhattee ni deemta. Takka. Kanuma barbaadda. Malee booda. Jechuudhaan. Jettee nuti asii deebisina. Milki Nasrii nuuf danda'a maal gootat? Milki awwaan na gaafatan hin deebisaafi. Awwal shee yaa Muniir keenya. Ifa mallee naa godhi. Ani ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaallee ilma Arsiisi Koomandooti. Jaarsa jala guddadha obboleessa kiyya. Miidiyaa gubbaa deemee dubartii fi maalii walitti qabee hobobsaa ooluun hojii kiyyaa miti. Nama ilaaf ilaameedhaan biyya kana keessatti daangaa dabarree dubbii gumaallee nama dubbatee fixeeru. Siigalee har'a tarii isin waliin as teessoo teennee wacuu fi caacaa jennuun
tarii kiiloo namaallee gadi buusuu danda'a, nama dubbiin beeynillee nama fakkeessuu danda'a. Bakka xiqqoo dhaabate namni hima xiqqaata sii galee. Ilaameen kottaa taa'aa dubbadhaa yoo jedhan dubbii naggaadee waliin qoricha nagadattee hirree garra walloltee miti dubbii gumaallee yoo taate hin finna. Ahmadi dubbii kana hin danda'u jedhe sodaate jechuun Nasriin hin sodaata jechuudha miti. Sababni illee gurguddaa biyya kanaa beeka, sheeka biyya kanaa beeka, qeesii biyya kanaa beeka, hayyuu biyya kana keessa jiru beeka. Waan ummanni irra walii galeen of danda'ee osoo hin taane gurguddaa biyya kanaa dubbisee haqa nama kanaa gaafadhaa barbaadaa fi nama jedhu malee kophaa kiyyatti xumuraadhaa miti. Sii galee amma sii deebee walumaa galatti dubbii xiqqishuu dhageeffatu wannaatiin dubbii xiqqishuu qoricha walitti lallaaqanii waliin nagadatanii irra wal lolanii miti. Baakii addaam teenyesti yeroo tokko dhageeffadhu bakka takka dubbattee si gaha. Dhageeffadhu jalqaba. Dhageeffadhu sii deebisa. Na dhageeffadhu sii deebisaa sanillee na dhageeffadhu. Dubbii namni waa qoricha waliin dalagatee hirree garra wal lolee miti. Dubbii kanaa olillee yoo taate kabajaayyoo namni kanama kenne kabajaan xumuramuu dandeetti obboleessa kiyya. Sitti himaa. Ummanni Oromoo jala taa'u kunillee sirna nama beeku, nama dubbii beeku. Kabajaadhaan dubbii jaarsa biyya Dubaay keessa jiru isinii waamnee isinii xumurra yoo jedhan kanarra wanti bocuu fi caacaa jedhu barbaachisu akka illee hin jiru. Yoo dhugaa waliin dubbatu taate chakkii baammataa wal jala qabatoo taate malee. Mindinno dubbii gumaa seetanii sila asirratti mataa bartanii ebalu dide. Aboo rabbii jedhi asni gurbaa kana narraa jallisiisme. Narraa jallisiise aboo manni keeti. Narraa jallisiisme. Minuu noye. Dhageeffadhu.